Ashama harka-fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootootaa kan hundi keessan kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas bakka jirtanitti biyya isin keessa jirtanitti waaqayyo hunduma keessan wajjin yaa ta'u hunduma keenyayyuu tikseen keenya waaqayyo tokkicha bichaadha. Akkasumas waaqayyo hunduma keenyayyuu haa tiksu. Warroota amantii biraatii fi ashamaa harka fuunee isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas warroota amantii ortodoksiitiin bakka itti isin ga'ee guyyaa abbaa keenya qulqullaa Yohaannisiitiin Yohaannisiin hunduma keenyayyuu ji'a yookaan bakka jirrutti bakka deemutti inni abbaa keenya ta'ee inni nu wajjin tiksee keenya ta'ee nu haa tiksu. Hunduma keenyayyuu biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu biyya Itoophiyaan teenya nagaatti argattee itti wanti hunduu biyya keenya keessaa hamaan biyya keenya keessaa ba'ee tolaan biyya keenya keessatti galee waaqayyo kan biyyi keenya biyya nagaa biyya gammachuu argattus waaqayyo nu haa taasisu. Hundumti keessanuu akka amantii keessaniitiin waaqayyo yaa kadhannu waaqayyo galgala ganama tsarootii yaa goonu. Maaliif afaan keenya taasa'a malee nuyi waaqaa mootii omaas gochuu hin dandeenyu. Nuyi nama maaliif akkuma ati nama anis nama akkuma sun nama hundumti keenya nama. Garuu immoo waan hunda keessayyuu waaqayyo tokkicha kan samii kana uume kan ardii kana uume kan nu uume inni jechuudha. Bakka hundattuuyyuu kan tissee kan nu baasee kan nu oolchee kan nu bulchee kan bakka fedha keenyaan nu oolchee bakka barbaanne deemnee fakkeenyaaf karaa tokko nan deema yoo jenne yookiin mana namaa tokko mana hiriyaa keenya yookiin hiriyaa keenya yookiin fira keenya mana maatii keenya hin deemne yoo jenne jechuudha. Kan oofee nu galchu waaqayyo tokkicha malee nu himooti. Maaliif nu hin deemnaa jennee qaxarra malee kan nuuf qaxaree guyyaa har'aa bakka akkanaa oolta. Guyyaa har'aa waan akkanaa hojjetta. Guyyaa har'aa wanta akkanaatirta sirra ga'a kan jedhu waaqayyo tokkicha malee nu himooti sila ta'eefu waaqayyo immoo akkanumatti akkuma tiksee bakka kanaan nu ga'etti ammallee tikseetu biyya keenyas biyya nagaa nuuf godhee nus nagaa nuti nu eegee nama biyya keenyatti deemneetis galle maatii keenyas argine maatiin keenyas maatii nagaa nuuf ta'anii garuu wanti nu beeknu tokko hin jiru sila ta'eefu waaqayyo maatii keenya nuuf haa teessu. Nama kamiifiyyuu waan hin taane haadha keenya abbaa keenya biyya keenya maatii keenya yaa waaqayyo ati nu tiksi yaa rabbi biyya keenyallee biyya nagaa nuuf godhi biyya keenya biyya gammachuu biyya keenya irraa gadda nu balleetii yaa waaqayyo. Maaliif si malee homaa hin qabnu yaa rabbi yaa Yohaannisiin biyya keenya irraa abasaa biyya keenya keessatti bu'ee jiru kana ati nurraa balleessi yaa waaqayyo. Ati biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi yaa rabbi sitti dhiyeessinee jira si malee homaa hin qabnu. Maatiin keenya nu xiqqoo taane yaa waaqayyo nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi jedhanii ganama yookaan waaqayyo kadhatu. Yaa rabbi nagaan oolli nagaan nu bulchi jedhanii galgala gisee rafa waaqayyo kadhatu. Namni ammaa kanas gochaa hin jiru. Dhugaa rabbi hundumti keenya sa'aatii irraafannee zimmi jennee rafnu jirra. Waaqayyo nu irraanfachiisin aadaa keenya nu irraanfachiisin ati akkanumatti bakka nu itti irraanfannellee ati nu yaadachiisitu. Biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi yaa waaqayyo. Yaa waaqayyo qabeenyi uumamooti qabeenyi ni dhufas ni darbas ati garuu biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi. Biyya keenya kan wantoota hin taane kana seexanni fidee biyya keenya keessatti arraagafee nama keenya rakkisaa namni keenya lubbuun ba'aa jiru. Ati yaa waaqayyo gahee jedhiitu yaa rabbi biyya keenya nuuf araarami. Yoo balleessinellee jiraanne akka badii balleessaa keenya hedduu. Ati dhiifama nuuf godhi waaqayyo. Ati dhiifama nuuf godhi biyya keenya nutis biyya keenya biyya nagaa nuuf godhi yaa rabbi si malee wanta takka wanni nu qabnu tokko hin jiru. Maaliif hundumti keenya jechuudha biyya hambaa keessa jirraa of beenna malee wanta taanu hin beennu dhugaa rabbi. Biyya hambaa kana keessaa hin gallamoo keessatti hafnaa keenya iyyuu addaan baasnee hin beennu. Maaliif ollaan akkam bultee beeka malee akkatti bulee abbaatu beeka jedha Oromoon uumamaa. Maaliif akkatti baane beenna malee akkatti gallu hin beennu yeroo baay'ee jechuudha.
namoonni baay'een biyya ofiitti haadha ofiitti abbaa ofiitti biyya ofiitti dabarsina jennee namoonni ba'anii biyya hambaa keessatti hafanis ni jiru. Yaa Rabbi isaaniif illee warroota tanaan dura lubbuun isaanii ba'eef yaa Waaqayyo lubbuu isaanii maarii, warroota ammoo amma lubbuun jiran biyya isaanii galuuf maatii isaanii yaadanii jiran biyya isaanii yaadanii jiran ati yaa Waaqayyo nagaan biyya isaaniitti galchi, nagaan biyya keenyatti nu galchi. Yaa Rabbi si malee homaa hin qabnu, Waaqayyo si malee homaa hin qabnu. Dhugaa Rabbi jechuudha. Waaqayyo akka biyyaa ba'anitti nama nambisin, Waaqayyo akka haadhaaf abbaa ofiitirraa fagaatanitti biyya hambaahetti nu nambisin. Yaa Waaqayyo si malee wanni takka wanni nu qabnu tokko hin jiru. Ati nu tiksi Gabreeli, ati nu tiksi yaa Yohaannisi, nu si malee homaa wanni takka hin qabnu. Yaa Waaqayyo nu wajjin ta'e bakka jiruttis bakka deemnuttis ati tiksee kee ta'eetoo galgalas ganamas guyyaas bakka deemnu hundattuu ati nu tiksi yaa Waaqayyo. Maaliif kan qabnu Waaqayyo tokkicha malee beektu yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni baay'een namarraa waa eeggata. Ebelu qabeenya qabaa, ebelu maalii qabaa. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo mana namaa dhanne jechuudha. Even warra ebeluudhaan ni bara uumamaan argin galle osoo hin nyaatin osoo hin dhugin galle yeroo jennu jira. Namarraa eeggattina, namarraa wanni takka yookiin hiriyaa keessanirraa yookiin hiriyaa teechanirraa yookaan abbaa keechanirraa yookaan haadha keechanirraa uumaan eeggattina. Waaqayyo tokkicharraa, Waaqayyo tokkicha kan nu uume kan nu faqqareerra isarraa waa eeggachuudha. Garuu isarraa eeggachuun dura keessa keenya qulqulluu goonee keessa keenya keessa gammachuu goonee yaadeemnu hundumti keenya keessa keenya irra caala keessa keenya onni keenya qulqulluu goonee yaa gara Waaqayyootti boonyu, yaa jilbiifannee Waaqayyootti boonyu. Waaqayyo nuuf dhagaa, Waaqayyo akka namaatii muti nuuf dhagaa siniin jechuu jaaladha. Akkasumas haasa'allee isinitti baay'ise hunduma keenya fi wajjiniyyuu Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Inni tiksee keenya ta'ee bakka jirutti bakka deemnutti inni galgalas ganamas nu haa tiksu. Yohaannis hunduma keenya wajjin nu haa ta'u. Kan immoo ji'aan nu ga'e nama gurgurtaatiinis ga'us Waaqayyo nu haa taasisu. Waaqayyo kan hunduma keenya wajjin nu haa ta'u. Akkasumas immoo Saadiqii Yohaannis kottaa qaama isaa isiniin jechuu jaaladha. Yohaannisiin akkanumatti hunduma keenya iyyuu ji'a waggaan ga'e nama ji'aan geenyes immoo guyyaa waggaattis geenyu Waaqayyo nu haa taasisu. Hunduma keenya wajjin nu haa ta'u. Biyya keenyas biyya nagaa, biyya gammachuu, biyya Itoophiyaan keenyatti bilisoomte geddirraa badee gammachuun itti dhufu Waaqayyo ishee haa taasisu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas hundumti keessan bakkaa fi mana isin irra jirtanitti Waaqayyo isin wajjin haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Akka viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u hunduma keessan wajjin.